Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan kan ga'u ani Irree Sabaatii maduma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa kenna. Boriiko diinaan lugaama muundi daadaa hin gaamteef malee gabummaan baraana hundumaarra caalaa hidhannoo malee. Boriiko diinaan lugaama muundi daadaa hin gaamteef malee. Gabummaan baraana hundumaarra caalaa hidhannoo malee. Meeqa argine rakkoo. Koomishinii poolisii naannoo Amaaraa duraanii obbo Abarraa Addaamuun lubbuun darbuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Koomishinii poolisii naannoo Amaaraa ta'uun amma yeroo dhihootti kan tajaajilaa turan obbo Abarraa Addaamuu lubbuun darbuu isaanii wal qabate miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Haa ta'u malee akkaataa du'a isaanii wanti ibsame hin jiru. Koomishinarri Abarraa Addaamuu ji'oota dura waraana qindaa'aa uummata Walloo Beenishaangul Gumuz Tigraay akkasumas daangaa Goojjam Oromiyaatti bansiisuu isaa wal qabate dubbiin isaan miidiyaa naannoo Amaaraa wajjin godhaa turan ijoo dubbii ta'ee ture. Lola qindaa'aa uummata Wallootti banan booda aangoo koomishinarummaa irraa kan kaafaman yoo ta'u sababbiin aangoo irraa kaafamuu isaanis ta'e du'uu isaanii hanga ammaatti wanti ifoomeen jiru. Hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaa erga maalirra akka isaan jiran quba hin qabnu jechuudhaan itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu dubbataniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa guyyoota furdura manni jireenyaa isaanii qaamolee mootummaatiin halkan sakattaamuu fi qondaaltota dhaabichaa dabalatee miseensonni ABO 4 mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa keessaa qabamanii hidhamuu gabaasuun kennam ni yaadatama. Obbo Daawud Ibsaa ji'oota dura mana jireenyaa isaanii keessaa gara alaatti akkasumas alarraa gara keessaatti namuu akka gad hin baaneef ittifamanii turuu isaanii obbo Lammii yaadachiisanii gaafa caamsaa 2021 halkan waraanni mootummaa mana jireenyaa cabsuudhaan meeshaalee elektirooniksii hunda fudhatee namoota hayyuu duree waliin jiraatan garii qabuun eegdota mana jireenyaa eeganis jijjiiree adeemuunsaa dubbataniiru. Erga gaafa saniitii hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo maalirra akka jiran homaa quban qabnu kan jedhu itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO kan ta'e obbo Lammiin haalli fayyaa isaanii ta'e nageenya dhuunfaa obbo Daawud hedduu akka isaan yaaddessee jiru dubbataniiru. Hojjettoota nyaata bilcheessan qofatu mooraa sana keessa jira kan jedhu Lammiin isaan dabalatee obbo Daawud Ibsaas bilbila ittiin nama quunnamuu danda'an homaa hin qaban jechuun dubbateera. Manni jireenyaa isaanii ammallee waraanaan marfamee waan eeggamuuf namni kamuu gara mooraa sanaa dhaquu akka hin dandeenyes himaniiru. Haala obbo Daawud Ibsaa keessa jiran akka hin barre nu taasisuun isaanii maalirra akka isaan jiran wallaallee shakkiin keenya daran akka ol ka'uuf sababa ta'ee jira jedhaniiru. Dhimma kana uummanni akka quba qabaatu feena kan jedhu obbo Lammiin dhaabbileen mirga namoomaa fi imbaasiiwwan hedduus akka quba qabaataniif dhaabbichi hojjechaa jiraachuusaa himaniiru. Hojiiwwan aartii kanneen akka fakkii kaasuu, koomedii fi kanneen birootiin kan beekamu Liji Yaareed hogii darbe caamsaa 5 bara 2021 magaalaa Finfinnee naannoo Alam Baankii jedhamutti gareedhaan yaaliin reebichaa akka irratti taasifame dubbateera. Dargaggoonni 7 tahanii jalqaba na waamanii maqaa arrabsoo sabummaa koo tuquun na arrabsanii kana booda kophaatti si dubbisuu barbaanna jedhanii natti marsanii cimaan lolaa fi reebichatu jalqabe jechuun Liji Yaareed dubbata. Lolli kun giddu galtummaa poolisiitiin adda bahuu kan dubbatu Liji Yaareed miidhaan qaamaa cimaan irra gahee akka jirus himeera. Gareen kun garee durriyyootaati. Poolisiiyyuu ni tuffatu. Akka namaatti hin ilaalanii. Yeroo sana poolisiiyyuu ofirraa darbachaa turanii. Kana booda achii deemanii namni isaan to'ates hin jiru jechuudhaan dubbateera. Waggaa tokko keessatti aggaammiin haleellaa amma isarra gahe kun yeroo lammaffaaf akka ta'es dubbateera. Ammaan duras gareen gurmaa'e bakka hojii kiyyaa dhufee mucaa ogeessa kaameraa na wajjin hojjetu reebanii meeshaa ittiin hojjedhu kan akka kaameraa fi kanneen biroo na jalaa saamaniiru. Ammaa kun immoo yeroo lammaffaadha jedheera. Sababbii narratti xiyyeeffatameera jedhuuf yoo ibsus gareen waan Oromoo kana jibbu ni jira. Ani immoo duraan afaan Amaaraan hojjechaa waanan tureef sirriitti na beeku. Amma immoo hojiin kiyya waanuma Oromoo qofa sodaa hin qabu waan ta'eef saba kiyyaaf nan barreessa nan dubbisas jedheera. Liji Yaareed hojiilee aartii Oromoo fakkiidhaan kaasuun galii argatuun of jiraachisaa akka jirus himeera. Yaalii kaleessa irra gahe kana qaama poolisiitti beeksisus eenyummaan namoota kanaa waan hin beekamneef
qaamni to'atame akka hin jirres himeera. Magaalaa Finfinnee keessatti waxabajjii darbe kan ajjeefame weellisaa Haacaaluu Hundeessaa dabalatee weellistoota Oromoo kanneen biroo kanneen akka Caalaa Bultumee, Ittiiqaa Tafarii, Jaagamaa Taaddalaa fi kanneen biroo irratti reebichaa fi haleellaan irra gahuu isaanii ni yaadatama. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haalli qabannaa mirgoota namoomaa namoota to'annoo jala jiranii naannoo Oromiyaa keessa jiru isa akka yaaddesse ibseera. Koomishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 11/2013 hanga amajjii 4/2013 naannicha keessatti haala qabiinsa namootaa to'annoo jala jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namoomaa jiraachuu adda baasuu ibsa baaseen mul'iseera. Akkasuma buufataawwan poolisii 21 namoota ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee to'ataman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhamanii hedduu keessatti argamaniif komiin irra deddeebiin itti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eereera. Yeroo hordofaa ture kanattis namoota to'annoo jala jiranii fi hanga'oota buufataawwan poolisii waliin kan mari'ate yoo ta'u, bu'aa hordoffii taasisee illee naannichi keessatti qaamoleen dhimma ilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitoota beeksisuun deebiin akka irratti kennamuuf gaafachuu ibse. Koomishinichi buufata poolisii daawwaterra akka hubatettis haala qabiinsa mirgoota namoomaa namoota hidhaa jiranii akka malee yaaddessaa waan ta'eef hatattamaan fooyya'uu qaba jedheera. Namoonni hedduun buufataawwan poolisiitti hidhamanii jiran ajaja mana murtii malee haala yerootiin warra shakkamanidha jechuun akka hidhaman kan himu koomishinichi namoota to'annoo jala jiran keessaa harki caalaan osoo qorannoon irratti hin taasifamin mana murtiitti osoo hin dhiyaatin yeroo seeraan ta'een ol hidhamanii akka turan sagaaleen mul'isan amansiisoo dhiyaataniiru. Dabalataanis buufataawwan poolisii hedduu keessatti sababa abbootiin alangaa ragaa gahaa dhabuu isaaniitiin murteen isaanii hin himachiisu jedhu irratti kennama yookiin ajaja mana murtiitiin shakkamtoonni gadhiifamuun kan isaanirra ture qooda fudhattoota ijoodha warra ta'anidha yookaan yakka biraatiin barbaadamu jechuudhaan seeraan ala hidhamanii akka turan godhamuu hubatameera jedha koomishinichi. Hanga'oonni buufataawwan poolisii dhimmi namoota haala yeroo shakkamanii hidhamanii kan ilaallamu mana maree nageenyaa sadarkaa godinaa fi aanaaleetti hundeeffameen akka ilaallamu ibsu jechuun koomishinichi dubbateera. Adeemsi hojii akkasii kun ammoo shakkamtoonni karaa seeraan gaafatamuu hafee to'an siyaasaa akka miidhaman taasiseera jedheera. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa hidhamtoonni buufataalee hordoffii irratti taasifame keessaa muraasni isaanii wayita poolisiin to'atamanitti akkasumas buufataalee poolisii keessatti sababii garagaraatiif reebichi irratti raawwatamu kan ibsu yoo ta'u, gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garagaraa irra miidhaan qaqqabee fi kan miidhaa qaamaa yeroo fi dhaabbataaf saaxilaman jiraachuusaa hubateera jedha. Koomishinichi bakkeewwan muraasatti miseensi yookaan dargaggoota ABO Shaneeti jedhamuun ijoollee keessaan barbaadaman dhiyeessa jechuun yookiin gochi abbaa warraa kee dhiyeessi jechuun haadha warraa hidhuun akka jiru himatamtoota adda addaarraa ragaa amansiisaa fuudheera jechuun dubbateera. Kana malees bakkeewwan tokko tokkotti namoota seera malee hidhamuun miseensa ABO Shaneeti jennee isaan himanna jechuun doorsisni maallaqaa kan gaafatan jiraachuu komii hidhamtoota irraa dhiyaate jiraachuus himameera. Buufataalee poolisii hordoffiin irratti taasifame keessaa hidhamtoonni dubartoota kan argaman yoo ta'u, irra caalaan isaanii ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 hanga 10 ta'u waliin hidhamanii jiraachuus dubbateera. Waan biraatiin ammoo dhimmoota yakka keessatti hirmaataniiru shakkii jedhamuun ijoolleen hidhaman haala adeemsa seera adabbii yakkaa keewwata 172tiin alduree tokko malee wabiin akka gadhiifaman gaafatamuulleen buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoolleen umrii isaanii waggaa 9 hanga 18 ta'an ga'eessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun koomishinichi dubbateera. Buufataalee gareen hordoffii koomishinichaa taasise hedduu keessatti shakkamtoonni haala qulqullina isaanii hin eeggamnee fi sa'a tokko keessatti haala fayyaa isaaniitiif balaafamaa ta'een akka qabaman, dhiyeessi nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessaa bishaanii lafa qulqullinaa fi wal'aansaa akka hin jirre hubadheera jechuun ibsa baaseera. Erga hordoffiin taasifameen booda haalliiwwan fooyyeffaman akka jiraatan tilmaamullee keessattuu namoota ajaja mana murtii malee hidhuu fi ajaja mana murtii fudhachuu diduun wal qabate hanga ammaatti rakkoon jiru itti fufuunsa dhimma yaaddessaadha jedheera. Baalangaa walii gara Oromiyaa sarbama mirga namoomaa heeraman kanneen ilaalchisuun koomishiniin poolisii Oromiyaa waliin garee qorannoo waloo hundeessuun hojii qulqulleessuu fi hojjechuu hime garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Koomishinarri koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalam haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisa kan barbaadu ta'uu ibsaniiru. Dr. Daani'el qorannoo yakkamtoota mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin yeroo dheeraaf mana hidhaa
hidhaa keessa turan akka ariifannaan mana murtiitti dhiyaachuun murtee haqaa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru. Akkasumas shakkamtoota dubartootaa fi daa'immaniitiif dursi kennamu keessattuu daa'imman shakkii yakka keessatti hirmaataniiru jedhamuun mana hidhaatti haaluma seeraan santamaan wabiin akka gadhiifaman gaafateera. Itti dabaluunis dhimmi haqaa namoota yookaan itti dabaluunis dhimma haqaa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoo kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja mana murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisa jechuun Dr. Daani'el dubbataniiru. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoon keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Malee gabuman barana hundumarra cala hidhannoo malee goriko diina lugama mundi dada hingamteef malee gabuman barana hundumarra cala hidhannoo malee meeqa argine rakkoo anaaf biyye kanko baraa fi barootan jiruu nutti addeessan. Osu afaan nafaan wallaale mala ka afaan Oromoo dubbatu marti Oromoo miti garafaan marti. Karasa tujite gonfa malee namne nan karaa daddafe. Eboko karasa tujite gonfa malee namne nan karaa daddafe. Farda ko cece naan kulufta biruma nageeta naboore baafata. Farda ko cece naan kulufta biruma nageeta naboore baafata. Gaane konneerate gara sandoksulle. Biftu ukamsulle boje gonsanolo konchiratu lame adunu ifime baramunda sila motomano fala falfala akachalle chitte adam fafachane ufi waljabsini isime bonu isime ikikago tahikime isime benu isime ikikago tahikime jalala yo ta'e malee ibulun sodakawe jalala yo ta'e malee ibulun sodakawe ibulun sodakawe ibulun sodakawe ibulun sodakawe ibulun sodakawe. Lamiko ajesa isa kama hita angon nadata kagoti fuduf kamo bage gabufte loti kesite samile olale jachile galale lachu dangang kabdu abshir mirgan abdu mata mormatul fate walitani nuwarra kolfa gamumanafne marge bona goge ganna bekele ajae namne abdin kutane. Sabako akamoka kufe kotono bayate adan foyate. Sabako akamoka kufe
qotoonu baay'atee addaan nu fooyyatee. Uummanni amma sitti ka'ee seenaa dhugaa kaas ija baasaa hidhee. Uummanni amma sitti ka'ee seenaa dhugaa kaas ija baasaa hidhee. Bineensi karra goon durarra dhaabbata afaan maacallifta waraabeessa darbee sareen dutti ta'a haadha maqnoo ka'a. Bineensi karra goon durarra dhaabbata afaan maacallifta waraabeessa darbee sareen dutti ta'a haadha maqnoo ka'a. Gaaf kasaa bakkoo saamtanii nuti yoomlee badhaatanii dhiisimee menu dhiisimee dhiigi kaagota giigime dhiisimee menu dhiisimee dhiigi kaagota giigime.